Itoophiyaa gita bittaan jilbeenfachiisuuf hanga Finfinneetti fulla'uun faashistiin Xaaliyaanii guyyaa dhaloota ilma mootii Xaaliyaanii ilaalchisuun naannoo mana jireenyaa mooticha Hayilee Sillaasee bakka yeroo ammaa Yuunivarsiitiin Finfinnee mooraa 6 jedhamuun beekamutti jiraattota magaalichaa walitti qabe. Dursaan garee faashistoota Xaaliyaanii Rudolf Grazian namoota walitti qabamaniif osoo ergaa dabarsaa jiru gootonni lammiilee Itoophiyaa Mogos Asgidoomii fi Abrahaam Doboj jedhaman dursaa garichaa ajjeesuuf boombii darbatani. Yeroo sanatti jeequmsi guddaan kan uumame yeroo ta'u Grazianinis du'arraa hafe. Sana boodas magaalaan Finfinnee seenaa gurraacha ta'e kan galmaa'e ajjecha suukaneessaa keessummeessite. Pirezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'el Jootee ajaja Grazianiin guyyoota 3 keessatti jiraattonni magaalaa Finfinnee 33 jumulaan ajjeefamuu isaanii dubbatu. እናቶች ልጆቻቸውን ይዘው የሚካኤልን ቀን ለማክበር ሁሉ የመጡት እየሮጡ ሲሄዱ ከጀርባቸው ባካፋ haadholiin ijoollee isaanii qabatanii guyyaa Mikaa'elaa kabajuu dhufan yeroo isaan fiiganii deemanis dugda isaanii akaafaa fi doomaan rukutamanii yeroo itti ajjeefamanidha. Akka ammaa kana osoo hin taane yeroo sana mana citaatu ture. Warreen miliqanii achi keessa dhokatanis boba'aa itti firfirsuun mana keessatti guban. Guyyaa 3 keessatti namoonni 33,000 dhumuun seenaa biyya kamuu keessatti hin jiru. 33,000 ህዝብ በ3 ቀን ያለቀበት በመቼውም ጊዜ በሌላውም ዓለም ታሪክ ላይ የለም። Guyyaan lammiilee Itoophiyaa faashistoota Xaaliyaaniin itti ajjeefaman waggaa 85ffaan magaalaa Finfinneetti kabajamee ooleera. Bilisummaa fi kabaja Itoophiyaa bara baratti ceesisuuf lammiileen Itoophiyaa wareegama qaalii kaffaluu isaanii kan kaasan Liij Daani'el Jootee dhaloonni amma jirus nageenyaa fi tokkummaa biyyattii ciminaan eeguu akka qaban waamichaa dhiyeessaniiru. ልጆቻችን የወደፊት ኢትዮጵያውያኖች ijoolleen keenya Itoophiyaanonni gara fuula duraatti biyyattii dhaaltan biyyi Itoophiyaa har'aa kun akka amma argitan kanatti akka argamte akka isinitti hin fakkaanne akka nu beektaniif dargaggoonni seenaa Itoophiyaa kaleessaa beekanii kan har'aarra dhaabbatanii bor Itoophiyaa gudditti akka ijaaraniif wanti hunduu mijataa ta'uu hin danda'u. Ayyaanota keenya yeroo kabajnus rakkoo keenya yaadachaa waaqa keenyas kadhachaa ajaja nuuf kennames kabajaa akka deemnudha. ትዕዛዝም ሆነ ምክርም ሆነ እየተቀበልን እንድንሄድ ነው። Sagantaa yaadannoo waggaa 85ffaa wareegamtoota kanarratti kan argaman afayaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alqaadir abbootiin durii tokkummaa isaanii cimsanii waan itti fufaniif biyya jabduu akka dhaallu nu taasisaniiru jedhaniim. ኢትዮጵያዊነት ማለት መተባበር ነው፣ አንድነት ነው። በተባበረ ክንድ በአንድነት ኢትዮጵያውያን ወልቱምሱudha tokkummaadha irree tokkoomin yoo hojjenne ammoo Itoophiyaa itti fufsiisuu ni dandeenya. Kanaafuu nuti Itoophiyaanonni kan beekuu qabnu Itoophiyummaa jechuun waltumsuudha. Tokkummaadhaan yoo waltumsine yoo tokkummaan dhaabbanne Itoophiyaa itti fufsiisuu dandeenya. Itoophiyaa itti fufsiisuu jechuun ammoo Afrikaaf fakkeenya ta'uudha. የአፍሪካን ተምሳሌት መሆን dhaloonni amma jirus wareegama abbootiin isaanii kaffalan yaadachuun tokkummaan biyya cimtuu ijaaruu akka itti fufan afayaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alqaadir yaadachiisaniiru. በመመካከርና በመተባበር ልዩነቶቻችንን በምክክር የምንፈታ ከሆነ marii fi walamantaan garaagarummaa keenya kan hiiknu yoo ta'e biyyi keenya haaluma kanaan itti fufuu dandeessi amantaa jedhuun qaba. Wanti barnoota irraa argannuu fi fakkeenya ta'an ammoo abbootiin keenya hojjetanis nuti fakkeenya isaanii hordofnee biyya keenya itti fufsiisuu qabna. Itti dabaluunis diinota keenyallee kan ittiin qaanessinu ta'uu qaba. Itoophiyummaa keenyas karaan ittiin itti fufsiisnu kana jedheen amana. በተለይ በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። Guraannalli 12 manneen amantaa garaagaraattis kadhannaa fi sirnoota garaagaraan yaadatamee ooleera.